Barataan qabxii eegalmeessu hundi isaa jiiniis waan ta'e sitti fakkaata. Bara 2026 keessatti garaagarummaan barataa E fiduutii fi garaagarummaan barataa qabxii gadaanaa fiduu jidduu jiru dandeettii AI fayyadamuu fi fayyadamuu dhabuu qofa. Yeroo qormaataa kitaabni ati dubbiftu sitti baay'ata. Boqonnaaleen ati dubbiftuilleen akkasuma. Yeroon ati qabdu ammoo gabaabaadha. Kanarraan ammoo qormaanni kee baay'ee ulfaataadha jechuudha. Kunneen rakkoolee barataa yeroo ammaa harkaa qaban keessaayi. Viidiyoo irraa keessatti mala qabatamaa AI fayyadamuudhaan barataa smart ta'uu dandeessan akkasuma qabxii keessan ammoo gara aatti fiduu dandeessan isteeppiin isin agarsiisa. Viidiyoon akka hin dheeranneef kutaan addaan isiniif qoodeen jira. Viidiyoo irraatii fi viidiyoolee itti aananii dhufan kan guyyoolee itti aanan keessa isiniif gadhiisu keessatti AI 5 ol kan barataan cimaan qabxii E fiduudhaaf itti fayyadamu tokko tokkooniin isin barsiisa. Viidiyoon kun barattootaa fi namoota AI fayyadaman hunda isaanii ni fayyada waan ta'eef sheer gochuu fi hin dagatina. Dhumarratti immoo boonasii addaatiin isiniif qabadhee dhufe. Boonasiin kunis maali jettanii gaafachuun keessan hin oolamu. Boonasiin kunis isin AI gaafii gaafachuun isin hin barbaachisu. Sababni isaa anaatu gaafii isiniif gaafata waan ta'eef jechuudha. Gaafilee ajaa'ibaa kan isin AI gaafachuu barbaadan hunda isaanii bifa faayiliitiin walitti isiniif qabeen jira. Gaafilee kanas bifa PDF'tiin walitti qabuudhaan Telegram irra waan isiniif kaa'uuf jecha Telegram kiyya jundiiteek jedhu jala seenuudhaan achi jala daawunlood godhachuu dandeessu. Erga gaaficha argattanii booda gaafichuma qofa koppii gootanii AI irratti peesti gochuudhaan waan barbaadan AI irraa argachuu ni dandeessanii isiniin jedha. Hanga dhumatti na waliin tura. Mee sadarkaa tokkoffaarraa haa eegallu. Sadarkaa tokkoffaa irratti AI akkaataan itti fayyadamtan akkaataa barsiisaa dhuunfaa keessanii yookaan immoo akkaataa tuutoorii dhuunfaatti fayyadamuu dandeessu. Kana jechuun akka nama barsiisaa dhuunfaatti manatti qaxaratee jirutti fayyadamuu dandeessu jechuudha AI. AIwwan sadarkaa kanaaf isin fayyadan keessaa AI'n ChatGPT jedhamu isa tokko akkasuma AI'n Cloud jedhamulleen isa biraati jechuudha. AI lameen kan akka tuutooriitti yookaan akka barsiisaa dhuunfaa keessanitti fayyadamuu dandeessu. Akkaataa kamitti akka fayyadamtan ammoo kan waliin ilaaluu ta'a jechuudha. AI akka barsiisaa dhuunfaatti yeroo fayyadamtan kana ammoo wanti isin godhuu qabdan maali? AI'n deebii qofa akka isiniif barreessu gaafachuu hin qabdan jechuudha. Wanti isin gootan maali? AI'n akka isin barsiisu gaafachuu qabdan jechuudha. Kanaaf deebii qofa akka isiniif barreessu yoo gaafattan sammuu keessan ajjeesaa deemaa jirtanii jechuudha. AI'n ammoo akka isin barsiisu gaafachuu qabdan. Akkamitti AI'n akka isin barsiisu gaafattan? AI'n akkaataa itti gaafatan saayinsii mataa isaa danda'e qaba. Mee fakkeenyaan isin agarsiisa waan kana. Fakkeenyaan isin agarsiisuudhaaf AI jalqabaatiin isin agarsiisa. AI'n isin jalqaba irraa eegaltan ChatGPT dha jechuudha. Kanaaf ChatGPT kana barattaniiti gaafattanii eegaltan jechuudha. Gaafiidhaan eegaltan jechuudha. Ammaan tana ChatGPT banadheetan akkaataan itti waan kana gootan yookaan immoo akkaataa itti gaafii gaafattan akkaataa itti ChatGPT akka barsiisaa dhuunfaatti fayyadamuu dandeessan isin agarsiisa jechuudha. Kanaaf gara ChatGPT deemna jechuudha. ChatGPT banachuudhaaf Google irra deemuudhaan ChatGPT jettanii yeroo isin itti barreessitan isiniif dhufa. Kanaaf ChatGPT sanarra gattuqattanii banachuu dandeessanii. Ana maala kanaan Google irra deemeetiin ChatGPT jee itti barreeffadha. Yeroo natti ChatGPT jee itti barreessu haala isin agartan kanaan ChatGPT.com jeenaa dhufa. Kanaaf isa kanarra gattuqadheetiin gara AI kanaa deema jechuudha. Haala isinis mul'atu kanaan gara ChatGPT dhufeen jira jechuudha. Kanaaf gaa ChatGPT'n kana fakkaata jechuudha. Dashboardiin ChatGPT kana fakkaata. Kanaaf gaa AI kana waan barbaadan gaafachuu dandeessanii akka isin barsiisu gaafachuu dandeessanii akka barsiisaa dhuunfaa keessanitti illee AI kana fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Mee akkaataa itti gaafii keessan qindeessitanii AI kana gaafattan waliin ilaalla jechuudha. Gaafii keessan haala kamiin qindeessitanii gaafachuu dandeessan. Fakkeenyaaf mata dureen an gaafachuu deemu mata duree waa'ee quantum physics jedhamuuti jechuudha. Mata duree quantum physics kanarratti ChatGPT'n akka na barsiisuun gaafachuu deema yookaan immoo akka barsiisaa kiyya ta'uun gaafachuu deema jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf isinis mata duree keessan mata duree barbaadan gaafachuu dandeessanii mata duree sana akkaataa itti gaafattan haala kanaan gaafachuu dandeessa yookaan immoo haala kanaan gaafachuu qabdan jechuudha. Fakkeenyaaf mata dureen kiyya quantum physics jedha. Gaafiin kiyya maal fakkaata? Explain the topic of quantum physics to me as if I were a 12 years old student. After that, ask me the questions to verify my understanding of the subject jeetiin gaafadhe jechuudha. Kanaaf gaafii yeroo gaafattan haala kanaan gaafachuu qabdanii jechuudha. Anamma akkam jeetiin gaafadhe explain the topic of quantum physics mata duree quantum physics jedhamu kana naaf ibsi. Akkamitti naaf ibsaa? Akka waan an barataa ganna 12 ta'etti naaf ibsiin jeen. Akka waan an barataa waggaa 12 ta'e yookaan immoo akka waan an ijoollee ta'etti jechuudha. Akkaan nama ijoollee tokkotti akkaan akkasitti hubadhutti mata duree kana naaf ibsiin jeen. Ergasii mata duree kana wanta ati naaf ibsisan hubachuu kiyya understand gochuu kiyya beekuudhaaf gaafiiwwan na gaafadhuun jeen yookaan immoo gaafii na gaafachuu qabdaan jeen erga naaf ibsitee booda. Kanaafuu isinis ChatGPT wanta tokko gaafachuu yoo barbaadan haala kanaan gaafachuu dandeessan jechuudha. Haala kanaan gaafachuu qabdanii jechuudha. Idduma quantum physics jedhamu kana yookaan immoo iddoo mata duree kiyyaa kana jijjiiruudhaan gaafii kana kan keessan godhachuu dandeessanii jechuudha. Gaafii akkanaa kana ifii keessanii gaafachuudhaaf bakkuma quantum physics jedhu kana mata duree keessan buufachuu qofaatu isinirraa eegama malee waan biraa isinirraa hin eegamu jechuudha. Kanaaf iddoo kana mata duree keessan buufattanii
gaafii kana haala kanaan ChatGPT gaafachuu ni dandeessanii gaaffiiwwan babbareedoodha jechuudha haala kanaan ChatGPT kan isin gaafattanii. Meegaa erga haala kanaan gaafattanii booda maal jettanii xiyya gara olii deemu kana irratti tuqattan jechuudha akka inni isin deebisu gochuudhaaf. Kanaaf irraan gattu qadhamee ammaan tanaa yeroo irra gattu qaddu akka isinitti mul'atu kanatti naaf ibsaa jira jechuudha akka isinitti mul'atu kanatti. Alright, erga naan jedhee booda let's explore quantum physics in a simple and funny way naan jedhee jira jechuudha. Kanaaf quantum physics ammaan tana akka namaaf galutti akka funny ta'etti akka nama waggaa 12tiif galu tokkotti naaf ibsa jechuudha. Naaf ibsaa jira jechuudha. Kana booda erga naaf ibsee booda dhumarratti naa galuu kiyya verify godhachuudhaaf yookaan wanti kun naa galuu kiyya beekuudhaaf maal godhaa gaafii na gaafata jechuudha. Gaafii na gaafata akkuma isinitti mul'achaa jiru kanatti what is quantum physics kan jedhurraa eegale jechuudha. What is quantum physics kan jedhu kana haala kanaan bulleetidhaan naaf ibsee jira jechuudha. Okay? Bulleetidhaan naaf ibsee jira. Ergasii gaa haala kanaan naaf ibsee jira jechuudha. Kanaaf quantum physics kana akkaataa bareedaadhaan akka kanatti gabaabsee naaf ibsaa jira jechuudha. Kanaaf lakkoofsa 1 2 3 jee haala kanaan naaf ibsee afuraffaarratti gara hanga 4tti naaf ibsee jira jechuudha. Kanaaf iddoo 4tti addaan qooduudhaan lakkoofsa 4tti addaan qooduudhaan akka naaf galuu danda'utti akka barataa waggaa 12tiif galuu danda'utti haala kanaan tolchee bareechee naaf ibsee jira jechuudha ChatGPT. Kanaaf gaafii yeroo gaafattan ChatGPT haala kanaan gaafachuudhaan wanta isin hin galle tokko yookaan immoo mata duree tokko irratti haala kanaan addaan baafachuu dandeessan jechuudha. Salphaatti akka inni isiniif ibsu gochuu dandeessanii jechuudha. Ergasii maal naan jee now let me check your understanding naan jee jira jechuudha. Maaliin jee nan dhumarratti gaafii na gaafadhu akka wanti kun naaf gale hubachuudhaaf gaafii na gaafadhu jeetiin jira. Kanaafuu ammaan tana dhumarratti gaafii na gaafachaa jira jechuudha. Maal jee answer this in your own words jee gaafii armaan gadii kana jecha keetiin ibsii jee yookaan jecha keetiin deebisi jee gaafii kana na gaafatee jira jechuudha. Gaafiiwwan inni na gaafate maali hubannoo kiyya beekuudhaaf yookaan wanta kana akka nan hubadhe beekuudhaaf gaafiiwwan inni na gaafate maal fa'aadha? Tokkoffaa what does quantum physics study gaafii jedhu na gaafate yoo wanta kana sirriitti hubadhe yookaan immoo wanta inni naaf hime san wanta inni gubbaatti naaf ibse kana yoo kan inni sirriitti hubadhu taate gaafii kana deebisuun maali natti hin cimu jechuudha. Akkuma agartan kana gaafiin ChatGPT nama isin gaafate kun gaafii isin barreessuudhaan deebiftanii gaafii bifa barreessiiti jechuudha. Gaafii bifa iseetiin deebiftanii. Kanaaf gosa gaafii kana jijjiiruu dandeessan. Gosa gaafii kana yoo barbaadan gosa gaafii kana gara multiple choice yookaan immoo gara filannootti jijjiiruu dandeessanii yoo barbaadan immoo gara dhugaa sobaatti jijjiiruu dandeessanii yoo barbaadan immoo gaafii barbaadanitti jijjiirachuu dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf gosa gaafii kanaa mee gara filannootti akkana jijjiiruun gaafadha jechuudha. Kanaaf maaliin jedhanii change these questions to multiple choice questions jechuun gaafadhe gara filannootti na jijjiire jechuudha. Fakkeenyaaf change these questions to multiple choice questions jee gaafadheetiin jira. Kanaaf xiyya kanarraan gattuu qadda jechuudha. Yeroo irra gattuu qaddugaa haala kanaan multiple choice questionii itti na jijjiiree jira jechuudha. Gaafii kiyya akka isin agartan kanatti respoonsii lamaanaaf kennee jira. Respoonsii kana keessaa tokko akkaan filadhu na gaafachaa jira jechuudha. Kanaaf respoonsii lamiin kana keessa I prefer this response jeetii respoonsii jalqabaa kana filadhaa yoo barbaadan respoonsii lammaffaa filachuu dandeessanii. Kanaaf akka isinitti mul'atu kanatti gaafii jalqabaa kan isee ture san gara multiple choice question yookaan gara gaafii filannootti isin jijjiiree jira jechuudha. Kanaaf gaafii filannooti akka isinitti agartan kanatti gaafii filannoo gaafii 5 jalqabaa gaafii 5 isee turte tana gara filannootti na jijjiiree jira. Gaafiin jalqabaa what does quantum physics study erga jee booda haala kanaan ABCD jee naa fidee jira. Gaafii lammaffaa sadaffaa afuraffaa shanaffaa jee haala kanaan naa fidee jira. Haala kanaan gaafii gara barbaadanitti akka isiniif jijjiiru gochuu ni dandeessan jechuudha. ChatGPT yeroo fayyadamtanii fakkeenyaaf yoo barbaadan true false jechuu ni dandeessan. True false yoo jettanis true false akka barbaadetti isiniif fida jechuudha. Fakkeenyaaf true false jee yoo narraan gaafadhu. Okay, haala kanaan true false naa fidee jira jechuudha. Okay, akka isin mul'atu kanatti gaafii torba true false naaf fidee jira jechuudha. Quantum physics studies very teeny particles like electrons jetti gaafiin tokko faanii true false haala kanaan nuuf fidee jira. Ergasii garuu deebii isaa jalqaba ifii keessanii yaaluu qabdanii erga ifii keessanii yaaltan booda deebii laaluu qabdan malee jalqaba kana deebii akkasiniif fidu gaafachuu hin qabdan jechuudha AI. Kanaaf gaafii true false haala kanaan akka isin gaafachuu ni dandeessan jechuudha. Gaafii true false kana fakkaata. Matching yoo barbaadan matching gaafachuu dandeessanii matching questions yoo jettaniin haala kanaan gaafachuu dandeessanii fakkeenyaaf matching yeroo nan jedhuun perfect jee haala kanaan matching naaf fidee jira. Column A gaafii 5 column B matching C ABCDE jee haala kanaan matching naaf fidee jira jechuudha. Kanaaf haala kanaan matching illee gaafii bifa matchingiitiin gaafii hojjechuu ni dandeessan jechuudha. Instruction isiniif fidee jira write the correct letter next to each number jee. Kanaaf example number 1 collect letter haala kanaan barreessanii deebii isaa deebistan jechuudha. Erga deebistanii booda ChatGPT akka deebisaniif deebisuu gaafachuu dandeessanii ergasii gaafii dhabdanii fi gaafii argattan wal cinaa madaaluudhaan barumsa keessan haala kanaan itti fufuu dandeessan jechuudha. Kanaaf
ChatGPT'n barsiisaa keessan isa sirriiti jechuudha. Haala kanaan yoo kan barattan taate ChatGPT waliin. Kanaaf gaa AI'n inni jalqabaa kan isin akka tutoriitti fayyadamuu dandeessan akka barsiisaatti fayyadamuu dandeessan ChatGPT kana haala kanaan ChatGPTdhaan barsiisuu dandeessanii. AI'n inni jalqabaa kana fakkaata jechuudha. AI haaraa gaa viidiyoo itti aanan keessattiin isiniif qabadhee dhufe jechuudha ammaasi. Kanaaf gaa gaafii yeroo gaafattan yookaan immoo barumsa keessan irratti gaafii yeroo ChatGPT gaafattan gaafiin isin gaafachuu qabdan gaafii akkanaa kana jechuudha. Yookaan immoo istaayila akkanaa kanaan gaafachuu qabdanii jechuudha. Istaayila akkanaa kanaan yeroo isin gaafattan gaafii keessan ChatGPT'n addaan babaasee akka isiniif galuu danda'utti akka salphaatti isiniif galutti haala kanaan isiniif ibsaa ergasii ammoo wanti san isiniif galuu fi isiniif galuu dhabuu ammoo addaan baafachuudhaaf gaafii haala kanaan isin gaafataa jechuudha. Kanaaf sadarkaa jalqabaa irratti wanti isin godhuu qabdan barumsa keessanitti cimuudhaaf yookaan barumsa keessan qabxii eefiduudhaaf sadarkaa jalqabaa irratti haala kanaan AI waliin barachuu qabdan yookaan haala kanaan AI akka barsiisaa dhuunfaa keessanitti fayyadamuu qabdanii jechuudha. Kanaafuu haala kanaan AI gaafachuun critical thinking keessan isiniif cimsaa deema jechuudha. AI akkanuma calliftaniituma deebii gaafattanii deebii san copy paste yoo gootan deebii AI isiniif kan itti copy paste yoo gootan inni san hin ta'u jechuudha. Kanaafuu sammuu keessan laaffisaa deemaa jechuudha. Kanaaf maal gootanii AI haalaan amma gaafadhe kanaan gaafii gaafattanii haala saniin akka isin barsiisu godhuu qabdanii jechuudha. Kanaafuu AI yeroo isin gaafattan maal gootanii loojikii wanta sanii akka isiniif ibsu gochuu qabdan malee calliftanii copy paste deebii isaa godhuu qabdan jechuudha. Mata duree keessan san loojika mata duree san duuba jiru akka isiniif ibsu AI gaafachuu qabdan jechuudha. Kan isin itti gaafattanis akka anan itti gaafadhe kana yookaan immoo akka gaafii qiyyaa kanatti haala kanaan istaayila kanaan gaafachuu qabdanii jechuudha kan isin gaafattanii. Kanaaf sadarkaa tokkoffaa irratti gaa AI akka barsiisaa dhuunfaa keessanii yookaan immoo akka tutorii keessanitti fayyadamuu qabdan isiniin jee AI akka tutorii keessanitti kan isin fayyadamtan istaayilaan amma isin agarsiise kanaanii jechuudha. Haala kanaan yoo qo'attan yookaan immoo haala kanaan yoo barumsa keessan barattan wanni isin qabxii barumsa sanii hin finneef hin jiru jechuudha. Amma sadarkaa tokkoffaa waliin ilaallee gara sadarkaa lammaffaattiin isin dabarsaa jechuudha ammaan tana. AI'wwan ajaa'ibaa kan itti aanan gaa viidiyoo itti aanu keessattiin qabadhee isiniif dhiyaadhaa kanarraa kanumaa nagaatti.